Nuti warri shamarranii yeroo baay'ee hammeenyummaa waliif baamna. Isatti aansuudhaan duruyyuu masaanuu waliif hin toltu yeroo jedhan ni dhageenya biyya keenya keessatti. Maaliif taanaan gaarummaa walii hin fedhanii gaarummaa walii hin haasa'anii jedhanii gaafa haasa'an ni dhageenya jechuudha. Akkasuma kan nageenya irra isin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taataa yoo yaashamaa harka fuune jirtu nagaa keessanii isiniin jechuudhaaf warreen maamila maskii fiqirii taatan laayik sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Warreen immoo maamila maskii fiqirii hin taane koottaa nutti dabalamaa isiniin jennaa. Wantoota bohaartii garaagaraa isinii qabannee dhufuutii dandeenya. Egaa obboloota koo viidiyoon har'a qabadhee isinii dhufe egaa fayyoo fi caaltuu maal irratti hojjetanii maal wal godhanii maal walirratti dalagan kan jedhu kanan isinii qabadhee dhufu ta'a. Kanaaf egaa har'a viidiyoo isaanii keessaa wantan hedduu nama taazabee fi waanan fayyoo ishii taazabe keessaa tokko masaanuu akkuma wali jaallattu jedhame yeroo caaltuun ulfataatee jirtutti mana kee hin taa'ani si biraa kanaafuu si biraa deemuutiin qabaa gaafa jechuun immoo atoo ajjiinatti caalte kan ajjiinatti caaltu taatertaa jettiin caaltu miskeena walla ani too caaltuu fayyaaletti ta'uu ishii gaafan argu gaafa ajjiin ishiitum gaafa shimaaruma rakkoo hedduu keessa dabarsite daa'ima garaatti godhattee har'aas ga'uun ishii anaaf obsa akkamii akka qabdu barnoota guddaa naaf taatee jirti jechuudha. Obsa akkanaa meeqa keessantu otoo sin qaxqaxamtanu otoo abbaan manaa keessanuu sirreebuu daa'ima godhattanii daa'ima deessuuf meeqa keessan hime isinummaanuu as keessatti akka daawitiitti of laaluu dandeessu jechuudha. Egaa fayyoon haadha manaa lammataa taatuyyuu masaanuu ishii taatuyyuu akkuma osoo beektuutti dhuftetti laalegaa ishiidha haatan gafti adda dureen caaltudha waan na taateef caaltutoo maal si barbaachise jettee piraankii irratti hojjechuu dhiisteti maal si barbaachile haala raasa jettee kunuunsutii qabdi malee piraankii irratti dalaguutii hin qabdu jechuudha. Maaliif taanaan har'a caaltuun nama namsi lamaati kinoo waaqayyoon ishii hiiketi. Bakka lama taatee amma bakka barbaadde ta'uutii akka barbaadde ta'ullee ni dandeessi jechuudha. Kanaaf koomantii waa hedduun ajaa'iba keessaa koomantii dakatti ijoolleen barreessitu keessaa uummata koo wanta sin gaafadhu keessaa tokko abbaan piraankii wal godhe isaani kan wal bira jiru isaani kan walirratti dhaqee walirratti darrabame isaani mana tokko keessa kan jiraatu kan wajjiniin dhugu kan wajjiniin nyaatu yeroo rakkinaas ta'e yeroo dhiphuu kan wal bira ga'u maalumas ta'e gaafa fayyaa qaban walaa jibbanuyyuu malee namni gadda walii isaanitti hin gammadan jechuudha. Yoo gaddan wal bira dhufu ijoollota baay'ee taazabeetan jira. Mee isin warri koomentii mana namaa jala deemtanii koomentii hin taane namaa barreessitan shamara taatanii barreeffama badaa warreen barreessitan ati shamara miti boru hin heerumtu boru bultii hin godhattu isaanirree dubbiin dhugaas taate sobas taate maaltu sin barreessisu sin geesse hanga inaaftu jedhame akka jechoota babbadaa kana maaltu sin barreessiseme ani ijoollota baay'ee nan taazaba atis maqaa keetii shamara obboleetti shamaraati ati eenyummaan keenyayyuu shamara garuu jechoota dhiirri hin jenne jechoota dhiirri hin fayyadamne shamarran keenya yeroo ammaa kana kan jechoota gurra nama qabsiisu kana kan jedhaati jiran hedduudha jechuudha. Mana fayyoo jalatti fayyoo yeroo caaltu piraankii gootu mana ishii jalatti koomentoota hin taanetu barreeffamaaf maaliif kun wanta barreessaa yoo viidiyoo isiniif tole barreeffama gaarii gorsa gaarii ishiin nama lubbuu lamaatii hanga deessutti piraankii irratti hin hojjetini isheen oda'uu qaqqabdeerti iyyaaddessiin jettanii barreessuu fi dhiistanii jechoota badaa barreessitu jechuudha. Inaaftuun irra rakkoo hin qabu jechoota shamarran irraa hin eeggamne mana namaa dhaqxanii maaliif barreessitu yoo isinitti tole barreeffama gaarii barreessiif yoo sitti hin tolle immoo sagaleedhuma gadirraa qabadhuti yoo dubbichi sitti hin tolle bira darbi ishiin laayikii naa godhisin hin jenne deemii na dhaggeeffadhu na arrabsisin hin jenne kun immoo uummanni sooshaal miidiyaa kana waan dhugaa waanuma soba kana dhugaa fakkeessatii jira jechuudha. Waanuma kam dhugaa ta'uu fi kan soba ta'uyyuu adda baafachuu dadhabneera yeroo ammaa. Yoo kan tokko amma du'e jedhan xiqqoo turtee fayye jedhu yoo tokko fayye jedhan hamma du'e jedha waan na ta'eef miidiyaan kuni
miidiyaa bubbee waan na ta'eef namaaf hin qabamu jechuudha. Isin immoo duula namarratti kaatanii gaafa jechoota shamarraniin hin jedhamne koomantii namaa barreessitan kun shamii guddaadha jechuudha. Caaltuu immoo miskiina. Laalaan miskiina kan dubbattee nama hin quuqne. Way amala akkanaa yoo namaa kenne akkana. Mee ana osoo ta'e jechoota akkanaa baadhee abbaan manaa kun nacannacamaa akkanaa ta'e dhiisikaa waan ansiin jedhu. Tasumayyuu in eeyyamu. Garuu obsa qabaachuun jireenya ishee keessatti akkasiin jireenya ishee akka gammaddee jiraattu taasisa. Obsa akkanaa meeqa keenyattu qaba. Meeqa keenyatu yeroo otuma piraankii ta'e otuma dhugaa ta'e iyyuu teessee yeroo masaanuu ishee wajjiniin akkanatti teessee haasoftu nan gubii yeroo jettuun ana soo ta'e xiffiidhaan inni ishee balleessa suruma mana koon gashu. Dhugaa dubbachuudhaaf fikaa kun isuma dhugaatiin jedhe. Nama masaanuun nama niitiin irratti fuudhullee hin jaalladhu. Anis tokkoof tokko ta'anii jiraachuudha malee isa lama ta'anii jiraatan kana hin jaalladhu. Garuu kun immoo miskiinin teessee nan gubinii maaloo nan aarsinii ajjiinatti hin caalinii yeroo jettu dhugaa laal naatoo qabeetti amala qabeetti jechuudha. Simboo qabeetti otuma waa barbaaddan jedhamteeyyuu kan waa takka hin dubbanne miskiina dhugaa. Eenyudhamee meeqa keessantu kan akkana jedhu. Garuu warreen koomantii barreessitan of qoxxubaa. Namni illee wanta badaa kanarraa kan deebi'u wanta hin taanirraa kan deebi'u gorsa namaatiin malee arraba namaatiin miti. Arrabni erga yoomii nama sirreessa jechuudha. Inaaftuu maali arsi shamaraa sheemiin beektanii bakka jaalatan wajjiniin galan karaa kamiinuu isaanii kan wal beeku jechuudha. Kan wajjiniin nyaatu kan wajjiniin dhugu. Warri kaan garuu afaan badaa hin dubbatinaa jechuudha. Obboleettiin keessan fayyoon obboleettii keessanii caaltuun obboleettii keessan ajjin immoo obboleessa keessan. Kanaafuu kam jaallattanii kam gattu hundumtuu dhiiga keessanii waan na ta'eef gorsitanii yaa rabbii tiyyaa hundumaa qajeelchi jettanii waaqayyoon kadhachuudhaaf malee arrabsuudha jechoota hin taane jechuun baay'ee sheemidha malee. Kanaaf fayyoo atilleen laalya caaltuu miskiina kana laa miskiina rabbii kana sii kenne sayyuu mitedha. Masaanuudha eeyyee masaanuu qashtii kana sii kenne waan na ta'eef alaraasee jettee kunuunsitee laal yeroo ishiin deessee ciistu kan waa hundumaa gootee fi waan ishiidhaa barbaachisu maal barbaadda yaa obboleettii too yaa sayyuu too maal barbaadda jettee wanta ishiin barbaaddu guuttee fi akkasitti gaafa ishiin bakka ciisichaa ishiitii kaatu immoo faayettee fuula bareedaadhaan akka uummatatti as baatudha malee bakka ishiin ulfooftee amma immoo deessee waan na ta'eef bakka yeroo ishiin deessee ciisutti immoo kunuunsi malee piraankii irratti hin hojjetinis siin jedha. Kanaaf viidiyoon koo har'aa asumaan xumura. Viidiyoo kana yoo dogoggora qabaatte bifa koomantiitiin naa barreessaa. Sirreeffachuutiin danda'a. Yoommoo jaalattan sheer koomantii naaf godhaati. Biyya biraa waliin nagaan isiniin jedha waan na dhaggeeffattaniif. Galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.